beela'uu iyyoo hin barbaanneem ilma dhalchuudhaabiin furmaata qaala'insa jireenyaatiif mootummaan Itoophiyaa kaa'edha. የአወላለድ ስርዓታችንን ትንሽ ያዝ ማድረግ ካልተቻለ ፍላጎት እየጨመረ ስለሚሄድ በከፍተኛ ደረጃ አስቸጋሪ ይሆናል። lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa jiran hundim Itoophiyaa ta'uu isaanii nama shakkisiisam hunda isaanii walitti qabanii galchuun ammoo balaa biraa Itoophiyaatti fiduudhaan Abiyyi Ahmad Aliitum jedhem. ሁሉም ፓስፖርት ያለው አይደለም። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለመሆኑ እርግጠኛ አይደለሁም። ሁሉም ከዚህ ሳውዲ የሄደ መሆኑን ማወቅ ያስቸግራል። የሰለጠኑ ገዳዮች አሉበት ይባላል። መከራም አብሮ እንዳይመጣ ቆም ብሎ ማጥናት ማስላት ስለሚፈልግ ነው። mootummaan Itoophiyaa wal waraansa Itoophiyaa duram dhaabbilee mallaqa addunyaa international monetary fund fi baankii addunyaa irraa mallaqa liqeeffachuun akka waan haadha irraa liqeeffachuuti jechuun haadhatti qixxeessee faarsaa ture. Erga wal waraansi Itoophiyaa jalqabee booda dhaabbileen birmadummaa Itoophiyaa fi gaaga'ama dinagdee Itoophiyaa dhalchanidha jechuun qeeqaatii jira. IMF ለኛ እየወሰነ ያለው ሀብት 700% እድገት አለው። እስካሁን ከነበረው 700%። አንዳንዶች አሁንም ድሮም ብድር ነበረብን አሁንም ብድር እየጨመራችሁብን ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ከአይኤምኤፍ እና ከወርልድ ባንክ መበደር ከእናት እንደመበደር ነው። Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin tarkaanfii waraanaa addaa ta'een meeshaalee waraanaa hiikkachiisuuf ilaalcha naazii Yuukireen keessaa balleessuuf tarkaanfii fudhanne jedhe. Waraanni Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti dhalate waraana addunyaa sadaffaa ta'uu danda'an ammoo yaaddoo xiinxaltootaati. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii kun kan daawwataa jirtan qophii torbaanii mil'oo Tibbanaati. Mil'oo tibbanaa keenya har'aatiin paarlaamaa Itoophiyaa muummee ministeera Itoophiyaa qoqqobbii Ameerikaa kan HRM 6600 jedhu kan Itoophiyaa haleeluuf qophaa'aa jiru akkasumas immoo waraana Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti jalqabee mil'anneetii jirra. Amsiraay sabaati gama ogummaa kaameraatiin immoo Abdii Jamaaltu nafaana jira. Hanga xumura qophii keenyaatti nufaana tura yoo jennu kabaja waliinim. Itoophiyaan jalqaba torbee darbeem walgahii paarlaamaa rakkoon uummataa itti dhokateem qaala'insa jireenyaa furmaanni dhala dhaabuudha irratti jedhameem yaa'ii lammiilee Itoophiyaan biyya Saa'udiitti hidhaman hundi Itoophiyaa ta'uun isaanii qabatamaa miti jedhameem teessuma ajjechaan abbootii gadaa Karrayyoofiim Oromiyaa guutuu itti awwaalameem walgahii weerarri finxaaliyyiin Amaaraam Oromiyaa dhiyaa giddu galeessam Shawaa Lixaatti raawwataa jiran itti dhokateefiim walgahii olaantummaafiim injifannoon mootummaa balsagnaa leellisuun yoo adeemsiftum dhuma torbee darbee ammoo addunyaan waraana Raashiyaa fi Yuukireen kan ka'umsi isaa waraana addunyaa sadaffaa ta'uu danda'a jedhamuun sodaatamee keessummeessite. Allayyaa boqorii daangaanya marga'u obsus naaf hin taane deensus naaf hin taane roorroon hin hammaatte nan baranan taa'u. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad uummata Itoophiyaatiin qaala'insa jireenyaa to'achuuf dhala dhaabaa yoo jedhuun pirezidaantiin biyya michuu Itoophiyaa Raashiyaan Vladimir Putin Yuukireen irratti waraana banuun yaaddoo waraana addunyaa sadaffaa addunyaatti uume. Biyya waraannii fi qaala'insa jireenyaa tumsaan qormaataa jiran keessatti ijaarsi paarkii fi haaromsi manaa
piroojeektii gurguddaa mootummaan Itoophiyaa leellisuun ta'aniiti jiru. Beelaa fi hongeen ajjechaa fi buqqaatiin weerarrii fi duulli waraanaa uummata irratti taasifamaa jiru akka tooftaa injifannoo mootummaa biltsiginnaatti raajeffatamaniiti jiru. Rakkoo dinagdee fi qaala'insa jireenyaa waggoota 10 dura warraaqsa biyyoota Arabaatiif sababa ijoo ta'ee ture bara 1966 Itoophiyaa keessatti ammoo sababa battala warraaqsaa ta'eeti ture. Gurraandhala bara 1966 boba'aa liitirii tokko irratti saantimni 2 waan dabalameef fincilli konkolaachiftoonni taaksii kaasan kutaalee hawaasaa biroo wajjin qindoomuun mootummaa sirna mootii gonfoo barbadeesse. Bara bulchiinsa biltsiginnaa ammoo liitira tokko irratti birrii 6 ol dabalamus konkolaachiftoonni taaksis ta'ee konkolaachiftoonni biroo qaala'insa jireenyaa hammaatus biilboordii noomoor jedhu qabachuun deeggarsa mootummaa biltsiginnaatiif qaban argisiisaatii jiru. Mootummaan ammoo uummata jireenyi natti qaala'ee jedhaa jiruun dhala dhaabii jedhaatii jira. Teessuma ariifachiisaa sadaffaan mana maree bakka bu'oota uummataa kibxata darbee gurraandhala 22 bara 2022 irratti geggeessaan biyya guddoo gaanfa Afrikaa Abiy Ahmed Ali sirna hormaataa kenna xinnoo yoo hin qabin fedhiin dabalaa waan deemuuf sadarkaa olaanaadhaan rakkisaa ta'a jedhe. የአወላለድ ስርዓታችንን ትንሽ ያዝ ማድረግ ካልተቻለ ፍላጎት እየጨመረ ስለሚሄድ በከፍተኛ ደረጃ አስቸጋሪ ይሆናል። Haasaan kun haasaa ogeessota diinagdee dinqisiisee haasaa tiyoorii ikoonomiksii kam keessattuu dhagahamee fi mul'atee hin beekne haasaa abbaa ikoonomiksii yookaan the father of economics lammii Iskootlaandii Adam Smith osoo lubbuun jiraatee ajabjechisiisuudha. Furmaanni geggeessaan biyya uummataa miiliyoona 120tti dhiyaatu qabdu geggeessuun qaala'insa jireenyaa uummata luka takkaan dhaabaa jiruuf kaa'ee dhalatoo achoodha. Namoota dhalatan keessaa saayintistiin rakkoo addunyaa furuun hayyoon dhibdee siyaasaa waldhaanuun ogeessiin diinagdee rakkoo qaala'insa jireenyaa furuun akka dhalatuun ministeerri muummee Itoophiyaa yaada keessa waan galche hin fakkaatu. Muummeen ministeera Itoophiyaa dhibdee qaala'insa jireenyaatiif malli dhalchuu dhiisuudha jechuun ibsus ikoonomistoonni namoota dhalatan keessaa kan garaa qofa osoo hin taane saayintistoonni fi injiinaroonni innoveetaroonnii fi hojii uumtonni akka dhalatan waan beekaniif qaala'insa jireenyaatiif furmaanni dhala dhaabuudha hin jenne. Uummanni Itoophiyaa kan rakkoo siyaasaa fi waraanaa hawaasummaa fi diinagdee hiyyummaaf hojii dhabdummaa malaammaltummaaf deeggarsa mootummaan rakkataa jiru qaala'insa jireenyaa mallattoo rakkoo uummataa yaachisaa ta'eetii jira. Warshaan daabboo shaggar kan sa'aatii tokko keessatti daabboo 80,000 oomisha jedhamee dubbatameef erga cufamee ji'a 2 ta'uuf deema jedhamuun dubbatama. Sababni cufameef akka muummeen ministeera Itoophiyaa jedhe baay'ina namaatiif osoo hin taane daakuun daabboo ittiin hojjetan waan qaala'eef cufame jedhamee himamaatii jira. Magaalaa miiliyoononni nyaatanii buluuf rakkatan keessa jiraatan keessatti qophiileen mootummaa gatii qaaliin qophaa'an paarkiileen bashannanaa addabaabaayyiiwwan miidhagfamuun itti fufaniiti jiru. Mootummaan Abiy Ahmed qaala'insa jireenyaa salphisuun hojii dhabdummaa fi hiyyummaa dargaggoon keessatti kufe cinatti dhiisuun magaalaa Finfinnee qofa keessatti piroojeektiiwwan baasii biiliyoona 10tti tilmaamamaniin hojjechiisaati jira. Haaromsi mana qopheessaa magaalaa Finfinnee qofti birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 200 haaromfame. Biyya kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti hongeen waggoota 40 as mudatee hin beekne mudate keessatti biyya sababa hongeetiin lammiileen miiliyoona 6.8 beela'an keessatti biyya sababa waraanaatiin lammiileen miiliyoona 9.8 deeggarsa barbaadan keessatti bulchiinsi Abiy Ahmed haaromsa mana qopheessaa tokkoof birrii biiliyoona 2.2 baasii godhe. Oromiyaa godinoota 8 keessatti hongeen lubbuu beeyladoota 60,000 nyaateen lubbuu namaa qoraatii jira. Kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo oomishni qamadii wabii midhaan nyaataa Itoophiyaa ta'uun oomishamaa jira jechuun qamadii abbaa qabeenyaa tokko keessa dhaabbachuun waa'ee oomishaa dubbatu. Garuu Booranaa fi Gujiin, Baalee fi Harargeen, Shawaa fi Arsii keessatti uummanni miiliyoona 1tti siqu wabii midhaan nyaataa dhabuun rakkoo lubbuutiif saaxilameetii jira. Horroo Guduruu Wallaggaa
Wallaggabaaf Shawaa Lixaa keessatti uummanni 260,000 ta'uun humna finxaalessa Amaaraa mootummaan meeshaa ammayyaa hidhachiiseen bobbaaseen qabeenyi isaanii guutuun gubachuun kan hafe saamamuun qe'ee irraa buqqa'uun biyya isaanii keessatti midhaan nyaataa barbaadaati jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa uummata 800 ol kan hongeen miidhamee fi uummata 200,000 fi 60,000 kan faannoon weeraramee buqqa'ee walitti uummata miiliyoona takka tuqaa takka ta'aniif birmachuu caalaa naannoo Amaaraa, naannoo Affaarii fi naannoo Somaaliitiif birrii miiliyoona 200 siquun deeggarsa kenneeti jira. Rakkoon daballii meeshaalee bu'uuraa rakkoo Itoophiyaa akka ta'e waan bobboleem qaala'insi jireenyaa dhibbeentaa 35 irra gahee qaala'insi midhaan nyaataa immoo dhibbeentaa 41 irra gaheeti jira. Itoophiyaan waraana qofaan osoo hin taane qaala'insa jireenyaatiinis raafamaati jirti. Rakkoon dinagdee Itoophiyaa eessaa jalqabe jechuun dubdeebii isaa yoo mil'anne walwaraansi Itoophiyaa jalqabuu hordofee dhiibbaan biyyoota lixaa akkuma Itoophiyaa irratti jabaataa Ministeera muummee Itoophiyaa irraa jalqabee hamma hooggantoota naannootti Itoophiyaan mootummaa ergamtoo hin qabdu qamadii naqazaa'itu nutti hafa malee homtuu nurraa hin hir'atuu fi dhaadannoo noomoor jedhuun dhiibbaa biyyoota lixaa balaaleffachuu osoo hin jalqabin dura mootummaan biltsiginnaa biyyoota lixaa har'am maqaa giddu lixiinsaa fi birmaddummaa biyyaatiin qeeqotanam michuu Itoophiyaaf deeggartoota riiformii Itoophiyaa jechuun faarsaati ture. Dhaabbilee biyyoota lixaa birmaddummaa Itoophiyaaf rakkoo dinagdee Itoophiyaa dhalchan jechuun osoo hin qeeqin duras dhaabbata mallaqaa addunyaa yookaan International Monetary Fund fi baankii addunyaa yookaan World Bank dhaabbilee akka haadhaati jedhamuun muummicha ministeeraatiin faarfamaniiti jiru. IMF qabeenyi nuuf murteessaa jiru dhibbeentaan 700 guddina qaba. Namoonni tokko duraanuu liqaan nurra jira ammallee liqaa nutti dabalaa jirtanii jedhu dhaabbata mallaqaa addunyaa fi baankii addunyaa irraa liqeeffachuun akka waan haadha ofii irraa liqeeffachuuti. Mootummaan baankii addunyaa fi dhaabbata mallaqaa addunyaatiin haadha jedhee ture wayitam dhaabbileen kun gargaarsa nuti isiniif kenninu waraanaaf oolchitanii hin kenninu jechuun harka isaanii sassaabbatan dhaabbilee impeeriyaalistootaa jechuun abaaraati ture. Biyyoonnii fi dhaabbileen biyyoota dhiyaa qamadii naqazaa'ee fi doolaara baajannii Itoophiyaa irratti hundaa'uun ramadamuu qabannaan lammiilee miiliyoona 15 ol sababa hongee fi waraanaatiin beela'aniiti jiru. Investoroonni ammoo Itoophiyaa irraa baqataniiti jiru. Bakka investoroota dirooniin Chaayinaa fi Tarkiin Iraaniif Dubaay Itoophiyaa seenaniiti jiru. Meeshaan waraanaa ammayyaa Raashiyaa fi Gamtaa Emireetota Arabaa irraa gatii qaaliin galuu isaanii odeeffannoo mul'isan bahaa turaniiti jiru. Rakkoon qaala'insa jireenyaa fi beelaa hojii dhabdummaa fi hiyyummaan yeroo san irraa jalqabe. Mootummaan biltsiginnaa waraana keessa turros rakkoon dinagdee keessa galuu dhabuun na dinqee ture jechuun kibxata darbe dubbateeti ture. Ogeessonni dinagdee fi uummattoonni Itoophiyaa kana caalaa rakkoon dinagdee biroo jira jechuun gaaffii gaafataniif muummicha ministeeraa deebii ta'uu kan danda'u sanbataa fi dilbata manneen foonii guutuudha jechuun dubbateeti jira. Walwaraansa Itoophiyaa ji'oota 16 adeemsifamaa jiru keessatti mootummaan humna namaa gara misoomaa osoo hin taane gara waraanaa bobbaasaa ture. Piroojeektoota lammiilee biyyattiif carraa hojii uumanii fi investoroota simachuu caalaa hojiin mootummaa Itoophiyaa meeshaa waraanaa biyya alaatii galchuun waraana hidhachiisuu fi duulchisuu ta'e. Kun ammoo uummanni biyyattii oomisha irratti akka hin bobbaane godhe. Investoroonni Itoophiyaa irraa baqachuu fi lammiileen biyyattii oomisha osoo hin taane dirree waraanaatti duuluun oomishni gabaa alaatiif ooluun akka dhabamu godhe. Oomishni gabaa alaatiif oolu dhabamuun ammoo sharafa alaa dhabamsiisuun qaala'insa jireenyaa biyya waraanaa fi piroopoogaandaa sobaatiin afuufamte keessatti ol kaase. Walwaraansi Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa ture dinagdee Itoophiyaa cabsuu fi kuffisuu keessatti shora ol aanaa taphatee jira jedhamuun dubbatama. Paarlaamaa ijaarsi paarkii fi addabaabaayii piroojeektii gurguddaa mootummaa ta'uun irratti dhiyaate kana irratti ajjechaan abbootii gadaa Karrayyuu irratti mootummaa naannoo Oromiyaatiin raawwatame jedhamu irratti gaafiin bakka
bakka bu'aa uummataa irraa ka'eefim deebiin muummee ministeeraa irraa deebi'es hin jiru. Ajjechaan abbootii gadaa Karrayyuu qaamota mootummaa naannoo Oromiyaatiin raawwatamuu isaa miseensi paarlaamaa Hangaasaa Ibraahim kanaan dura fuula miidiyaa hawaasaa Meetaa irratti tamsaasa kallattiitiin dubbatus teessuma paarlaamaa kibxata darbee irratti hafuura hin baafanne. Ragaan OMN ajjecha abbootii gadaa kana irratti argates qondaalota mootummaa naannoo Oromiyaa 20 tarreem maqaa isaanii eerus manni maricham ajjecha kana irratti waa hin jenne. Dhumaatii humna finxaalessa Amaaraatiin ummata Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaam aanota akka Amuuruum Kiiraamuum Jaardagaa Jaarteem Giddaa Ayyaanaam Guutoo Giddaam Abbee Dongooroom Limmuum Angar Guuteem Galiilaam akkasumas Shawaalixaam aanaa Noonnoom Daannoof Jibaat keessatti keessummeessaa jiran ilaalchisees wanti dubbatame hin jiru. Ajjechaan jumlaa ummata Walloo irratti raawwatamaa jiruuf maaliif kan jedhee gaafates hin jiru. Ajjechaan humnoota tika mootummaatiin dargaggoota irratti fudhatamu maali hin jedhamne. Waltajjii rakkoon uummataa maaliif jedhamee itti gaafatamu osoo hin taane waltajjii mootummaan Biltsiginnaa itti faarfameefim jajame ture. Waa'ee rakkoo Oromoo fi Oromiyaa maaliif dubbatamuu dhabe gaafii jedhuuf deebiin geggeessaan Itoophiyaa bakka bu'aa Affaar kan waraana uummanni Affaar TPLF waliin wal waraanaa jiru irratti mootummaan uummata Affaar cinaa dhaabbataa hin jiru jechuun gaafateef deebise.